السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتون هردفتون برسارو ما الحمد لله نجا كوت نجا إنك كان جال الله إنك بجادا بكير تمرة سناجو. إجادا وتوتن كيا برمسراك نكيسة توان نسم برسيسو على فيسبوك إيميلي سادا هم بيان يمكن كان إيميلي سادا دقتن كم باسبوردي سادا قفاق أبدني جودا باسبورد مثلاً إيميلي ملء سالبمات فيسبوكي سندية فتشو عند سنة نسم برسيسو. كم إيميلي سادا هم بيان يجود كان إيميلي سادا سنجل أبدا يمكن كان إيميلي سادا والله دقتن يجود سنجله. yoo paaspoortii qofaa qabaattan haala paaspoortii san qofaadhaan feesbuukii san itti dhiyeeffachuu dandeessan isin barsiisa. Okay, daawwattoota kiyyaa haalli feesbuuka imeelii isaadhaa dagattan kan paaspoortii isaa qofaa qabdan itti dhiyeeffachuu dandeessan jechuudha. Feesbuuka namaatiin ta'uus yookiin feesbuukuma biroo kan qabdaniin ta'uus feesbuukarra ni galtanii yeroo haala kana feesbuukarra galtan jechuudha. Asirratti bakka sarchii kanarratti jechuudha maqaa feesbuukii keessanii san jechuudha isin galee maqaa feesbuukii dagattanii san ni barreessan jechuudha isin galee haala kanaan yeroo barreessanii haala kanaan isin dhufe tuqaa sadii irratti kilikni gootanii achi booda kan osoo gaditti jechuudha kooppii liinkii jettu irratti kilik gootanii kooppii liinkii godhatanii jechuudha. Achi booda amma wanni gochuu qabdan loogoowwan gootanii kana keessaa baatanii egaa yeroo haala kanaan maqaa piroofaayilii feesbuukii keessanii san kooppii godhatanii keessaa baatanii loogoowwan gootanii jechuudha. Asoolee kanatti jechuudha bakka phone number or email address kan jedhu irratti jechuudha wanti gochuu qabdan irratti sekondii tokko waliin raggattanii achi booda paste kan jettu ni dhufti irratti kilikni gootanii kaslatti kooppii gootan sunii dhufa jechuudha. Haala kanaan isinii dhufa jechuudha isinii galee amma wanti gochuu qabdan kana hunda ni haxxan jechuudha isinii galee hanga kanoo haa taataa kanarraa kaaftanii hanga eessa hanga maqaa koomii kana biraa jechuudha isin galee kunoo haaluma asirratti agartanii haala kanaan kan inni haxxan kunoo amma kana qofa tafee jechuudha isin galee amma wanti gochuu qabdan as gaditti immoo ni bootanii paaspoortii biyyattan jechuudha. Paaspoortii ni biyyatanii misilatti imeelii dagattan malee paaspoortii sanitti guutan jechuudha. Amma kan kiyyatti haa guutu. Egaa daawwattoota kiyyaa kunoo akkuma asirratti argaa jirtan amma paaspoortii kiyyatti guutan jira jechuudha isin galee amma akkuma argaa jirtan asolitti jechuudha maqaa bicha jira malee imeeliin hin jiru jechuudha isin galee kanneen asirratti kooppii godhatan qofaadha sanummoo kan amma asirratti argaa jirtan kana qofaadha irraa hambiftan jechuudha. Achi booda loogiin kilik gootan. Egaa achi booda kunoo haaluma argaa jirtanii salphumatti kunoo banamee jira jechuudha. Haala kanaan feesbuukii imeelii isaadhaa dagattan kan paaspoortii isaadhaa qabdan banachuu dandeessanii. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya faara yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasuma tokkokkii keenya foloo gootanii viidiyoolee keenya laayik sheer godhuudhaan nu gargaaruun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.